Jangan marah. Kita mau koi koi koi. Wallahi kami orang pertama. Kau tunggu saja. Jadi. Wabongo takena. Kita tu no. Okay, wabongo to Oromo. Ewa, jalmarongo to Oromo. Jalmarongo to Oromo. Nuti Oromo to. Gotuma saati fikko kana dura jirami. Goto tanan bosono sene yan. Garu credit ke no be kam president isa. Nuti Oromo tokko. Jadi nuti Oromo tokko. Shada qabata jirta manan jiraaju. Enya sekajara disi. Shada mama shada si amsi zarra. Dulce ke no marra gar Oromo masi. Sabonu ma. Ishi. Abi digara mata ke durati bagara piraga. Bagara pe amantirra dalatirra si devise. Kala ke jat bagara bi. Amantin luga dandi sirri dandi gara jatata na bagi tu sabonu ma Oromo ba ba. Amma Amma dari surat ayat enggak doa golam no. La isne jirra waju. Ada tu sini wati ka persis no. Ada ka misteri kada ini di sini. Pot. Amma shada ka wati tarafin kara khairi. Zambi ke kana dura rabbil oromo le sidi je. Amma ci rabbi lamma fatin debi mal zambi Atamma akanama akka harakan ke garaba de din jirta zambi ke kulli rabbi sidi je bil sigindum ma sirra ka Okay, mal ko kaba fili jawar mama yo jare jawar go to Oromo okay? Kabsa Oromo ti kunira ko engabu. Yaru kabsa Oromo mahini ama gaba bar jada ismu gudda jada akida musamma sila kayye abiyyin fedun gadu yo sin dogo porte jette mutum moshi woni nin dogo porte murtaddin ati intaddi islama hijaba hidatte sura sakka dum gadu sibin hayyamnu aka kenya beda kedi wan fetera ko wetin baredo akana jirtu to ke pat tayye ammo tayye gonkumo woni ne yero dum gadu rabbi nu gafata wan teedaf kana sin ajajinu ati wogo te dum fagetti go rabbi te si gafata no sin ajajinu dabalata ammo afan jawar muhammadin gota jette abiyyin te yero dum gadu kabaja jawar faydi kesu fakata disney afan akkasatti badii keessa nama galchin qaba. Akkasatti badii keessa nama galchin qaba. Badii jenne. Ati badii keessa yoo milleen galtu. Nuti akka keenyatti dubbachaa jirra malee akka baajuutitti miti. TikTokii kennaan dubbataa malee TikTokii keetiin miti. Waan nu dubbannu kanallee nu akka eenyu taanellee Oromollee ni beeka. Walsagennaallee ni beeka. Nu bakka bu'a malee waan hagammaa nu jenne kanarratti ka qixaataaf jettellee la ka garaa gara maafaa ta'u arraba keetiin dubbatte. Turii Jawaar Muhammad illee jecha. Ashannafamtee dirqamtee jette malee yoo keessa keetii miti. warri keessanii matillee koodii wal beektan waan ta'eef Ahlul bilsiginni. Ahlul ruhaniyyin. Ahlul seyxaniyyin. Ahlul tophiyyin. Bilsiginnaan karaa nagaa, karaa qulqulluu, karaa keessa bagadu. Wallahi bilsiginnaa baga rabbi qayyaree gara keenya fide. Wallahi dhugamatti baaju mi'attii bareedduu akka kanaa bareeddu kana yoo bilsiginnaan nurraa fudhattu nu qabsoo keenya keessa baay'ee gaddineerra. Koi, partiin ofiitiin namni milkii gaafata. Sodhee bareedduu dhabne si takkitti ati takkitti nu harkaa ba'uun garaa keenya nu gube hagadhaa irri barrabne nu. Hin qonna malee hin nyaanne hin daldalla malee itti fayyadamaa hin jirru. Aarii kana aarii ati bilisiginnaa taateen. Bifaan gaafatu bar. Babbareedduu baay'ee gara keessanii qabnas. Kan hin taanes gara keessanii jiru. Bilisiginnaa keessamu. Sanin dubbannu dhiisi. Atummaan bichaan nu dabi. Azaraa bilisiginnaa. Ani dhuunfaa kiyyatti hin jaalladhama. Amantoobanne? Osoo manarraa kuttanii jechuudha. Abiyyiirraa to'achuu hin danda'u qaba.
Abiyyi ka bareedaa jaalatu ka siyaasa isaan jaalatu si jenna malee bareeda fuula yoo rabbi godhes osoo si nu fuudhe maal qaba. Ati intala Oromooti intala Amaaraa attuma sara mootummaa keessa jira bara. Dhugaa yoo danda'ame fakkeessitti naaf qabsaama. Ilmi Oromoo tokko wal gargaara waliin niyyata waan ta'eef. Eeshi. Gara sanatti osoo xiqqoo ishee na ilaaltanii maal fakkaata? Eessa biratti mee? Akka inni jaartii lammaffaa na godhatutti ka'a. Ay sagalee sii taana dhugaa dubbatu garurraa. Duula baay'ee abduu. Anis kanuma qofaan isinirraa barbaada. Awwa namichi harki wallahi rabbuu si bira sin geessu. La. Yeroo baay'ee mootummoonni jallataan kunniin dubartiitu barreessa. Wallahi abadan ammaa. Abadan osoo namittiin tun amma Oromoo taate walii kana jetteeni isii hiikuurra jaansi baay'ee fooyyessaa. Dirqate amma mucattiin tun osoo haadha manaa taate mafee dayyuu jawaariin faan nuyi keessoo ta'e hidhatee ganama galgala gottiin kite. Maaliif haati manaa namaa barga manaa namaa itti beeku. Ishni ani amma yeroo miidhamu isin xiqqoo ishee akkuma obboleettummaa isinitti dhagahamu naan miidhamu jaalala isaatiin. Adammo osoo abiyyitti heerumte jawaariin nu baasisiista sagalee sii taana. Eeyyeen anum keessatti heerumuu naa jiraatu malee hidhamtoota Oromoo mara isaanii. Hidhamtoota daandii. Yoonni si fuudhu. Zinnaashoon teetti moo baasasii qoy. Maa ta'e suuseeniti. Isiidhaafis biddeena si waan ta'eef rakkoo hin qabu. Ani hin danda'ani. Rabbiin baga gara amantaa kanaatti rabbiin baga si deebise. Wallahi rabbi gara karaa sirriitti si deebise. Walumaa galatti hin ta'a. Maal taate meeshaa rabbii keessatti. Abiyyi fuudhaan si jaallatus waan feetes taatu nama jaartii qabu tokko jaallatu sun waa yoo ta'u jaartii qaba. Odoo jaartii qabaanne wandalaatti akkanuma odoo ta'e gaarii jaallatu. No akka jedhamutti nam tokko dubartii tokko isin jaallatu taanaan fuudhaa jedhaa bara. Okay, Naasiriin gaafadha. Ati haadha manaa namaa ta'a jennu dubartiin tokko abbaa manaa kee jaallatte akkam gootaati? Ani moo amma fakkeenyaaf yoo isheen jaallatte inni akka inni fuudhuu danda'u yoo haala inni fuudhuu danda'u sana